Magaalaa Finfinneef naannoo ishee keessatti gocha shororkaa jeequmsaa fi goolii kaasuuf socho'aa turan kan ittiin jedhe humnootii farreen nagaa to'annaa jala oolchuusaa Gibra Haayiliin nagaaf nageenyaa ka biyyattii beeksisee jira. Yaaddoo jiran adda baasuudhaan magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti hojii qindoominaan hojjetameen jedhe shakkamtoonni qabamanii fi meeshaalee waraanaa qabaman irratti ba'iin qorannoo gaggeeffamu itti fufiinsaan kan beeksifamu ta'uu hubachiise. Bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin qindoominaan tarkaanfii seeraa fudhatamaa jiruun dhokotanii magaalaa Finfinnee seenuun haleellaa shororkaa geessisuuf socho'aa turan kanneen jedhaman miseensonni garee shanee ittiin jedhe kan waraana bilisummaa Oromoo 107 meeshaa waraanaa ittiin fayyadamanii fi uffata caasaa nageenyaa adda addaa waliin to'annaa jala ooluu isaanii ibsee jira. Haala walfakkaatuun garee leellisaa faannoo ittiin jedhe dhaabilee siyaasaa tokko akka meeshaatti itti fayyadamuudhaan magaalaa Finfinnee giddugala shororkaa fi jeequmsaa gochuuf waraqaa eenyummaa sobaa qabaachuudhaan gaaffii mana barumsaa keessatti ka'e tokko kallattii jijjiirsisuun akeeka badiif oolchuuf uummata magaalattii gosaan walitti buusuuf akkasumas jeequmsa kaasuuf haleellaa hidhannoon deeggarame adda addaa geessisuuf itti sosso'anii turan kan ittiin jedhe miseensota garee kanaa 109 meeshaa waraanaatti fayyadamanii fi uffata caasaa nageenyaa adda addaa waliin to'annaa jala oolchuusaa fi qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibseera. Karaa biraatiin immoo gurmaanii meeshaa waraanaa fi sibiila qaraa qabu kan sagalee hin qabne gargaaramuudhaan namoota irratti miidhaa geessisuuf saaminsa raawwachuun hawaasa yaaddoo keessa ka galchan shakkamtoonni 155 meeshaa waraanaa saamanii fi ittiin fayyadamanii turan jedhamee fi kanneen isaan waliin turan wajjin to'annaa jala oolanii qoratamaa akka jiran ibsameera. Walumaa gala shakkamtoonni 371 to'atamanii qorannaan kanarratti gaggeeffamaa jiru ta'uun ibsameera. Caama Itoophiyaa keessatti mudate yoo xiqqaate hanga walakkeessa bara haaraa seene 2003tti hanqina nyaataa bal'aa fi sadarkaa cimaa ta'e fiduu hin oolu jechuudhaan dhaabni daa'immanii tokkummaa mootummootaa yookaan Save the Children beeksisee jira. Addunyaa irratti rakkoo nyaataa hamaan kan isaan mudate keessaa Itoophiyaan tokko ta'uu ibsee daa'imman miliyoona 3.9 hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uu agarsiisee jira. Akka Save the Children jedhutti Itoophiyaa keessatti lakkoofsa daa'immanii hanqina nyaataa hamaa keessa jiranii biyyoota guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti namoota hanqina nyaataan rakkataa jiran gara walakkaa ta'aa jedheera. Kana irratti oduu booda gabaasa qabna. Imaltoota magaalaa Maqalee irraa xayyaaraan ka'an ilaalchisee gurri kaa'ame akka hin jirre mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Hooggantuun biiroo geejjiba naannoo sanaa adde Almaas Gabratsaadiq miidiyaalee biyya keessaaf akka ibsanitti maanguddootaa fi warra yaalii fayyaaf imalan qofaaf dursi kennamaa ture jedhan. Imaltoonni magaalaa Maqalee keessa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gurri malaa kun hanga tokkotti fufee jira. Akka imaltoonni kunneen jedhanitti namoonni umriin isaanii 16 hanga 65 gidduu jiru hangi tokko Guraandhala 6 bara 2023 irraa eegalee balaliin akka imalan hin eeyyamamneef jedhu. Ta'us garuu torban dabreerraa eegalee fooyya'insa akka jiru eeranii jiran. Humnoonni mootummaa Somaaliyaa magaalaa 2 kan kanaan dura garee hidhattoota Alshabaabiin to'atamaa turan kan kutaa Gulmudug giddugaleessaa keessatti argaman qabachuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa kan Somaaliyaa Abdulkadir Mahamud Nuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti humnootiin mootummaa fi loltoonni naannoo Harardheer fi Gaalkaad erga hidhattoonni dheessanii booda wal waraansa tokko malee to'annaa jala oolchan jedhan. Harardheer magaalaa qarqara galaanaa ijoo fi duraan giddugala saamtota galaanarraa turte. Magaalaa guddittii fi tarsiimoo qabeettiin Galmudug keessa ka jirtu yoo ta'u hanga wiixata har'aatti harka Alshabaab keessa turte. Guyyaan har'aa uummata Somaaliyaaf guyyaa guddaadha ka jedhan Nuur lammiiwwan biyyattiif injifannoodha jedhan. Konyaa Gaalkaadiif Hardheer to'achuudhaanis milkoofneerra jedhan. Humnootiin mootummaa Somaaliyaa deeggarsa hidhattoota naannoo fi kan konyaa irraa argataniin magaalaalee lameen dhuunfachuuf danda'uu isaanii ibsanii jiru. Naannoo haleellaa jihaadiif saaxilamaa ta'e kan Maalii gama dhihaa keessatti poolisoonni hidhatan
Erga duulanii booda 4 ajjeefamanii 3 immoo madaa'u poolisiin milishaa naannoo beeksisee jira. Haleellaa bakka Koowlaa jedhamutti gaggeeffameen konkolaataan poolisii 2 kan gubame yoo ta'u kanneen biroo 2 immoo qawwee awutomaatikaa irratti camadame waliin namoota haleellaa raawwataniin qabamuusaa humni kun beeksiseera. Namoota haleellaa raawwatan kana keessaa 2 ajjeefamanii kanneen biroo immoo booji'amanii jiru. Poolisiin hidhate kun haleellaa kanaaf eenyu akka itti gaafatamaa ta'e hin ibsine garuu maadheeleen poolisii waraanaa fi mootummaan Maalii yeroo baay'ee gareelee jihaad kanaan haleelamaa jiran. Maaliin rakkoo nageenyaa gara waggaa 11f ture kan fincila naannoo kaabaa keessatti ka'ee fi gara lola loote seentummaa jihaad kan guutummaatti guddate keessa jirti. Kanaanis kumaantamaan kan lakkaa'aman du'aniiru, 100,000 hedduun immoo manaaf qe'ee ofii isaanii dhiisanii baqataniiru. Biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa tokko ka taate Maalii irrattis miidhaa dinagdee hamaan dhaqqabee jira. Hagayya bara 2020 irraa eegalee Maaliin waraanaan bulaa waan turteef kunis itti fufuun michooma durii kaasee Faransaayii waliin qabdu akka dhaabdu gochuun Raashaa waliin hidhata tolfattee jirti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden guyyaa dhaloota Maartin Luuter King Jr. kabajuuf jecha waldaa bilisummaa Ameerikaaf seena qabeettii jedhanii waamanitti imalanii jiru. Baayiden deemokiraasiin yeroo bala'amaa ta'e keessa jiraachuusaa fi jireenyii fi hambaan hoogganoota mirga lammiiwwan kanaa karaa nutti waan agarsiisuuf jecha xiyyeeffannaa itti kennuu qabnaa jedhaniiru. Baayiden pireezidaantota Ameerikaa aangoorratuu jiranii gara waldaa kiristaanaa Kings Ebenezer Baptist Church jedhamu kanaa deemuun dilbata kaleessaa ganama barsiisa amantii yookiin lallaba taasisan ka jalqabaati. Pireezidaan Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti gaaffii Maartin Luuter King ofiisaa yeroo tokko saba gaafate jedhan ibsaniiru. Kunis asirraa kaanee garamitti deemna ka jedhu akka ta'e yaadachiisan. Guyyaa dhaloota King Jr. kanatti dhaamsi nuti qabnu jedhan Baayiden caasaa mootummaa nam tokko qofaan gaggeeffamu mannaa deemokiraasii filannaa jedhaniiru. Iraan keessatti hidhamee kan jiru lammiin Yuunaayitid Isteetsi kan hidda dhalata Iraan Siyaamak Namaazii Iraan keessatti hidhamee turuusaa xiyyeeffannoo akka argatu gochuu guyyooti 7 nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u pireezidaan Joo Baayiden lammiilee Ameerikaa Iraan keessatti hidhamanii jiran hunda akka gara biyyaatti deebisan gaafatee jira. Namaaziin bara 2015 to'annaa jala oolee himata basaasaa Ameerikaaf tokkummaan mootummootaa soba jedhaniin adaba irratti murtaa'ee jira.